Koyro to kumchada nasumna. Wedu batabe. Okay, asay banna wajjiniin asay sababatti namni hin taane qoshashaa meeqa arrabsaa jirti ati. Itti bakka kee duwinaa wayyi. Zara. Zara. Namasi bira jirutti. Wato kusina sau makake wato kitisina sau. Zara salam alaikum. Zara yodo kumatti guyyaa tokko salamata gaarii waliin jennee jira nankana sadeen dubbadhu. Yoo dhugumaan guyyaa tokko tola walii oolle nagaa waliin haasofne beekna ta'e al tokko kottuuti ummataani. Dhageessa ummatuma kaleessa itti jattee dhaggeeffadhuudhaa waa kadhachuu miti. Firaa'olitichaa waamnaadhaa fi Firaa'olitichaa dabalee waamaan sitti waa kadhataan jiru isa waadaa sii galee biyya si galche dhugumaan Firaa'oliidhaan isa jecha habashaan guutuun na xamaddee jetti yeroo Oromoon kana hin beeku duubaan har'a Firaa'ol na dhaggeeffadhati waa tokko sitti maa dhaggeeffadhu wallaahi Firaa'oliin dawwalaa fi ammalaa deebitu kottuuti Firaa'oliin gaafadhee nama dura Kottu bannaatish kottu ba'allaa kottu jarri sun si bira jiru ijoolleen eenyuun si bira dhufe. Meeqoo ameesiya tokko Mubaarak doggora gochaa jirtu mu beeko ilaali mucaa kana sagalee ishee akka itti amaararte hawaasa hin ta'a dhageessisuurra osoo Firaa'ol sheer itti gootanii dhufee sagalee kana dhaggeeffate gaarii ture. Maaliif jalqaba erga waadaa Firaa'olii Mubaarak. maal isinii yoo dhufee waan kana furmaatti kennu yoo furmaatti kennu bilbiluun rakkoo sittaa yoo kennuu hin danda'u ta'e immoo si gargaarsiif namni naam cayyoo chuu bandeessa atis achumatti argamtu bilbiluun rakkoo sittaa meetti bilbila ame warri lakkoofsa biraa qabdan amma sagalee isheen dhageessisina bakka achumatti wajjinaa Akkuma lubbuun jiraate malee katas gabbeessu inshallah anillee kana asirraa baay'inaan dawwalaa fi katas gabbeessu akka gootani ilaali dura waan kana rakkina mucayyoo kana asitti nama tokko duratti na obsisina qaamni dhimmi ilaalatu ga'ee Oromoon dubbii kana wal ga'ee Firaa'olis dhufee ergasii booddee mucayyoo dhuftee waan jirtu explain gootee adeemtu amma hin dhiphisinaa bakka achumatti obsi jedhaan Oromoon irratti hojjetaa Oromoon mucayyoo tokko hin dadhabu ishee illee akkasitti beekuu qabdi. Achumatti taasaa Ahmadiin. Wayyu? Wayyee maal qosabii? Okay. Yaa. Waan aga dandeesseen tasgabbeessi waan naan lubbuudhaan waliiti fidi meeyoshii si jette bannaata. Ana na dhageessi waan ta'eef yoo bilbila na jalaa kaaste Ahmadiin jalaa bilbila kaase jedhiin nan dubbisaa. Ati dhaqitee waameetii fidini Firaa'ollees seegaa jira jedhiin. Akkasitti Firaa'oliin waamaa rakkoon qabu waan nan waamaani. Nan dubbisa inshallah. Bilbila na jalaa kaastutti misiifu. Siifu mana sii safara kam akka ta'e gaafadhu meeti oo ishi si jedhe. Situ nama natti erginaan jetti bara namitti kan nama ergen beekuan. Ishi nama see bira jiru bilbila saanaa kennisi yookaan. Nen deebse kanuma siisii kenna malee nen deebse itti miti qoy bilbila siilaan duwwaa. Qoy no asirratti nimin keessan na erge. Qalbiin unan jiru bar. Bakka isaaniinis ba'aa jira waan ta'eef makiinaa tokko qabadheen deema rakkoon qabu.
Dhaqi Alex. Kaime. Uummata keenyatu nama tokkotu naan jira beektaa Alex. Innaa utoo nama kuma lama jiraale uummati kun gargaaruu hin danda'u jennaani. Ayi. Gadda lama kuma soddoma taa'ee iddoo tokkotti nama tokko baraaruu dhabeetu. Dhuguma nama akkas singi keessa jiru gargaara. Namni keenya goota koomentii fi bakka jira miti. Fookasiin isaanii yoo waan tokko shiifti ta'e gara waan tokkooti shiifti ta'a. Amma asirratti namni. Garuu dhiifa manaa godhaa malee uummanni gargaaraa jira. Ooloo si 1,102 ture amma 1,108 ilaaluu dandeessu. Namni kun dhiibbi ja'a ooloo godhe. Duuteetti nani dhaqanii foloo gochaa jiru. Ishi. Kunoo Alex nagaadhaan qabaan. Ilaali. Muubee maaliifan kanaafi ilaali. Waan kanaa yoo firaa ol faa dhufanii namoonni gurguddaan dhufanii waan kanaa jentaan namni sirriitti yoo baay'ate dhugaa rabbii namni kana keessa mucaa kana atileest Oromoo illee gargaaruu danda'a. Garuu asitti osoo namni tokko hin beekne rakkina mucaa kanaa hawaasi guutuun baruu qaba. Hawaasi hedduun dhaga'uu qaba. Dhaga'uu qaba. Irraa barachuu qaba. Namoonni akka kanatti shwaa hojjetaman maqaa nama gargaarraatiin namoonni tasfaan jirre kennanii fi jireenya namaa balleessan jireenyi jaraa bade baay'eetu jiru. Gadi ba'anii dubbachuu. Sooressatti dubbachuudha jetteetu sooressatti hirkattee fammasuudha jetteetu jedhamanii mataa keessa dhahamanii callisan malee namni akka Zaaraa warri nama gargaarra jedhee asirraa intini nalaalaa baay'isu warri jireenya jiraatti kan taphate baay'eedha. Kanaaf wanni goonu jechuudha Alex. Amma murtiin irra geenyu ilaali namoonni isa beektes namoonni nama keessa naa bilbiltee illee turtanitti namoonni silkii firaa ol qabdan itti bilbilaa rakkisaati fidee dhufee yoo waan waadaa galee sana mucayyoo kan rakkina keessaa baasuu hin danda'ate akkuma waadaa galeetti waan sana nuuf ibsu yoo ibsee lakki hin danda'u harka keessaa fudhadheera jedhee waa tokko nu ibse nuti Oromootti hiinee Oromoon gargaaruu danda'a. Akkas yaadni koo akkam. Kanu mucaanis mooraaliinsi kan deebi'uu danda'u kana tiiktookii irratti gubsisiise sababa isheen viidiyoo irratti waraabdeef wallaahi. Chilij miskiinaata namatti daba hojjettu illee taate waan tokko as jalaa immoo jirti ashqaabaaciin gwaaddanyoonnis karaarraa maqsitee akkasiin namoota hojii hojjechiisan nutti hin signe gootee mana caatiif mana shiishaarra fuutee zooraa turte mucaa waan tokko hin beekne dhuftee immoo asitti boossi imoojiidhaan gimaataa mullaa borii likkii keessatti malafti naafa bari'u wallaahi laasii gaafa mucaa kanatti bilbilee kottu akka hojii jalqabdu akka namni si gargaaru goona gaafan jedhuun gurbaa kanatti naasayin jettee dhoowwitee kaate dhuftees jalatti boossi immoo argaan ture. Naafa bari'u lafti mucaan kun gargaaramtu dura ammaaf waan biraan dubbadhu. Porko.